Yaa Sheeyxaan, waajjira keenya lagattee turte. Har'a maaliif waajjira keenya dhufte? Biyyarraayis godaantee turte. Maalikaa hawaasnis biyyarraa godaana? Atis biyya irraa godaanta. Maaligaa dur hojii hedduu qabdaa biyya san keessa. Biyya Itoophiyaa keessaa maaliif godaante? Maaltu biyyarraa si baase? Isinis Sheeyxaan godaanuu eegaltanii? Ayyaa biyya koo Itoophiyaa. Anis biyyis kan dur hin turre. Nuti akka Sheeyxaanaatti hojii hedduu hojjenne. Nama hedduu waa barsiifne. Wayita mazzanan miizaana dhoksanii mazzanuu. Wayita waa safaran safarrii hir'isuu. Gubboo nyaachuu. Lukkurraa hanga lubbuutti hatuu waa hedduu barsiifne. Kijibuu, wal ganuu, wal hamatuu waa hedduun barsiise. Hojii keenya kanaan fooqa ijaarratanii, uffata milishaa ittiin bitatanii, makiinaa haymar ittiin bitatanii, Itoophiyaa biyya Waaqayyo eebbise jedhan galata keenya dagatanii. Yaa Sheeyxaan, ati amma hojii hin qabdu jechuudha. Maaliif waraqaa hojii dhabeeyyii baafatta? Ani hojii hin qabu. Ramadaana keessa ani mana hidhaa ture. Wayitaan mana hidhaatii bahu ilmi namaa hundi Sheeyxaana ta'ee jira. Hojii kiyya keessa seentanii ani hojii dhabee hojii kiyya anumaaf dhiisaa yookaan waraqaa hojii dhabeeyyii naaf baasaa. Nuti akka waajjira keenyaatti takka namaaf waraqaa hojii dhabeeyyii baafnee hin beeknu. Luyni keessii haa baasu. Tawakkaladhu asiin Sumaalee, asiin Keeniyaa, asiin Suudaanii. Riskii gaarii yoo argitanuyyuu nu waamintuu biyyaa ba'uuf jirra. Abbaa koo hiriyoonni kiyya hunduu heerumaniiti jiran. Anis abbaa manaa gaarii filadha jedhee eenyu akka filadhu wallaale. Mee maal naa dhaamta abbaa koo? Jaarsa badaa jechuun nama yoo waliin haasoftu siin jedhu hirriban na qabe. Yoo ati haala na baasii jettuun siin jedhu dadhabe. Yoo ati mallaqa naa kenni jettuun siin jedhu hin qabu. Yoo ati teettu xiqqoo siin jedhu beelahe. Yoo hiriyoon isaa itti bilbiltu fiigichaan deemu hin taa'uu dandahe qananii isaanillee isan qabu. Akkanaa kana rabbi sirraa haa qabu. Nama gaarii rabbi siif hin dhabu. Obsi haga yeroon si dhaqqabu. Jaarsi feesbuukii fi tiktookii bu'aa si hin qabu. Habiibi abbaa manaa koo. Hiriyaa tiyya saniif kennaa ajaa'ibaa kennuuf hin barbaada. Sababni guyyaa isii akkaan bareechuu barbaada jechuudha. Maal haa kennuuf? Guyyaa isii san maaliin bareechuu qaba? Hedduu koo guyyaa sargii hiriyaa teetii bareechuu barbaaddaami. Guyyaa san sargii isiin dhaqin irraa hafi. Sababni ammoo atiin bareedduun tuyyoo dhaqxe namni hundi ija keessa si ilaala. Mushurraa san dhiise. Kanaaf guyyaa isii bareechuuf atiin bareedduun sun sargii isii irraa hafuudha. Hafi irraa hin dhaqin. Har'aa jaartiin tantee sargii hin deemne. Maaliif garuu? Maaliif sargi irraa hambifte? Isiin guyyaa hiriyaa tiyyaa akkamittiin bareecha jennaan ati bareedduudha sargii irraa hafi jedheen. Maaliif beeyta? Ganaa shittoo jetti, dibata jetti, kennaa jetti, haazaa jetti, kazaa jetti, jinni jaan kanaa biti kana naa biti kana dhiisi jetti. Kanaaf jecha wacii ofirraa dhiise aboo guyyaa isii bareechuuf ati bareedduun tun irraa hafi jedheenii sobee hambisee bara. Gowwittii tana.